Caaltuu yookiin haati mana Muktaar mudannoo yeroo ishii guyyaa isii butamu himadhu jennaan inni ani lakkii homtuu natti hin dhagahamne homaa illee hin argine nagumaan oolee jettee dubbatte jechuudha. Akkasuma taatee yeroo ammaa Wallagga keessatti ta'amaa jiru fakkaatee nama si nyaatu jechuudha. Uffannaan inni uffatu uffannaa maaliti jedhama? Uffannaa bakka hin jiraa miti. Sababa kanaan namoota guyyaa duraatiif nama 3 moo 4 ajjeesee ture. Ergasii achumaan badee ergasii walitti qabamee iddoo ayyaanati yeroo walitti qabamanitti lubbuu namoota 40 baafame jechuudha. Wallahi waan baay'ee nama gaddisiisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha anis nagaa goote alhamdulillah galata rabbiin galanne haga'u. Wallahi waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee tokko namatti dhagahamu jechuudha. Taateen akkasuma Wallagga keessatti ta'amaa jiruu fi akkasuma mudannoo haadha mana Muktaar yookiin Caaltuu mudannoo isaaniillee waliin lalla. Waa'ee kanatti darban duratti viidiyoo kana asumaan like gochuun share gochuun subscribe gochuun namoonni yaada qabdan yaada keessan akka nuuf qooddan abdii isinirraa qabna. Kuni waan barbaachisuudha. Namoonni qeeqa qabdanis qeeqa keessan haala isin hin jenneen jirra. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii Munaa 24 ani Munaa 24 like share gochuun subscribe gochuun dagatina isin jechuu barbaada. Akkasuma irraa wantoonni nuti irraa dubbannu haati mana Muktaar yookiin Caaltuun mudannoo ishii akkamitti guyyaa ishii butamu san akkamitti mudannoo dhabdee tokko maaliif hojjettanii namni mudannoo dhabne jiru. Garuu as keessatti maaltu machuu ishii dhooge kan jedhamu sodaa onnee ishii keessa jira. Namoonni gisee gara yeroo kaameraatti namni keenya ijoolleen keenya baadiyyaa irra keessattuu yeroo gara kaameraatti dhufan sirriitti sodaatu. Kanaaf ishee mudannoo hedduu qabdi. Garuu immoo dubbachuu sodaatte. Ammallee deebi'ee namoonni tokko gaafa waa mudachuu hedan wallahi waatu si qunnu yookiin gammachuu si qunnama yookiin si naasisa yookiin si gammachiisa yookiin bakka akkuma tokko si gubuchuu danda'a jechuudha. Maaliif jettan namoonni wantoota kanarratti argan jiraachuu danda'a. Waatu bakka waatu gaafa kennaaf waatu bakka waatu namatti dhadhagama. Beekee waan beekuuf. Kanaaf jechuudha isheen himachuu kan dadhabde sodaa onnee ishee keessa jiruu fi fageenya miidiyaarraa waan fageenya jirtuuf dhuguma dubbachuuf immoo wallahi miidiyaan kun namoonni miidiyaa kana hordofanii dandeettii bilbila olii gad oofuu kun qaban kun baay'ee tokkotti gammada yeroo mucattii kana ilaaluu irratti. Sababni sana Caaltuun waa hedduu iddoo qabdu sodaa onnee ishee keessa jira. Ammallee sodaan onnee ishee sirriidha. Nuti gaafa gama miidiyaa kanaa dhufnu hammam hanga sodaan ni beeka. Yeroo jalqabaaf ana taanee hiriyyatti taanee viidiyoo daqiiqaa 8 hojjenne turtuu keessa jechuudha. Jechuun waggaa 3 dura viidiyoo wayii hojjennee viidiyoo san gadhiifne. Sakandii takkaatti viidiyoon suni dhugaa rabbii dubbachuuf namni 200 laale. Sakandiitti amma namni 200 laala ilaalu torbaanitti yoo ta'e carra yookiin jaatoo ta'e. Yeroo san namni akka tokko si ilaala YouTube jechuudha. Nuti garuu ani akkam godhe akkuma carraa gooneetiin hin gadhiifne viidiyoo san YouTubechi zimjennee malee waa'ee akaawuntii isaan beenu erga sirraa namni namaan daawwataa akka jennu yeroo sanii feenuufaa jira fayyoo jaalalaati. Ammallee deebi'ee caawee warqituu jedhama na fakkaata. Mucaan sun ni baddee olaanaa raamaan baddee fayyootu jedhu ijoollee yeroo san keessa waggaa 3 dura waggaa 3 na fakkaata akkanuma na fakkaata. Yeroo san nuti zimjennee gadhiifne malee waarraa beelliti miti. Garuu immoo akkas taana hollannaan keenya maqaamni keenya akka itti nu hollata jechuudha. Dirqama namni utuu biyyi keenya kun rabbiin biyya keenya nagaan waa taasisu kan guddatu ta'ee namoonni hundinuu gara miidiyaatti dhiyaatanii baay'ee na gammachiisa jechuudha. Kanaaf inshallah namni waan baranii jiru barata. Asumaan waa'ee taatee yeroo ammaa Wallagga keessatti ta'amaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Wallahi dhaziin baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Kun
salphina guddaa jechuudha. Yeroo hunda Oromoon Wallaggaa miidhamuun wallahi salphina guddaadha. Wallahi waan namatti dhagamu jechuudha. Maal yoo jettan obboleen kiyya bur ka Wallagga buli kun bur eessa dhaquuf jira. Namni yeroo ammaa kana kasi nyaatu kasitti aanu malee kasi fakkaatu malee si nyaatu. Wallahi billahi jechuudha. Amma hiriyyama kee ta'ee ka gaarii si nyaatuuf ka hamaa sitti dhiyaatuuf jira jechuudha. Hiriyyammaan kee jechuudha. Kuni waan baay'ee nama suukaneessu, waan baay'ee namatti dhagahamu obboleen kiyya. Kana hoo uummanni hoo wanna kanatti silama maaliif jallisa? Hamma ammaatitti uummanni biyya keessa lubbaa dubbachuu hin danda'u. Mootummaan asiin gara tokkoon waan biraa dubbata. Gara tokkoon uummata keenya ani barkana ajaa'ibu. Ummannumti kun yeroo hunda maaliif dhumaadha? Gisee tokko keessa nama wayii gaafadhee ture. Sababni ture zim jedheetumaan ijoollee biyya sanii akkanumatti miidiyaa irratti wal barannee gaafadhe. Maaliif yeroo hunda biyya keessa sun miidhama? Ka baratu biyya maatiitti galee hin danda'u. Maaliif yeroo hunda biyya keessa miidhama jenna? Sababni isaan biyya keenya miidhanii waraana achi keessa jira jechuudhaan uummata miskiina miidhama. Uummanni miskiinni qalama, uummanni miskiinni ajjeefama. Mee rabbii keessanii jedhaa laala. Wallaahi lazii waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Yeroo hunda asiin dura ji'a meeqa dura waan akkanaa kun raawwatamee qe'ee isaaniitirraa buqqa'ee gargaarsi hedduu godhamee fi karaa tiktookitiin karaa yuutuubarootaatiin gareen uumame gargaarsi hedduu godhamee ture jechuudha. Ammallee deebii wanni akkasii sun raawwatamaa jira jechuudha. Ani barkana dhibee jedhe mootummaan kun uummatuma kana hammam ofirraa ittisuu dadhaba. Echi biyya san keessa waraanni yoo kan jiraatu ta'e ni fakkeenyaaf uummanni miskiinni maaliif dhufu dhuma? Ka bosona jiru sun hoo maal hojjeta? Ka bosona jiru dhiise uummata miskiina hoo maa fixa? Uummata ka bara duguugaa lafarraa fixuu hin danda'u abadan. Har'a yoo ajjeese edana meeqa dhalata? Edana meeqa? Wallahi fi hin fixu odoo dhumte Wallagga lafarraa dhumte garuu moo dhumtu jechuudha. Bara baraan ji'a waggaan yeroon sakandii uummanni Wallaggaa miidhamaa jira. Ani kan uummanni keenya immoo jal'isu kanatu na dhibaa jira. Oromoo ta'eetiin sitti qaqqajeelchollee jiraachuu danda'a jiran achi keessa. Oromoo ta'ee uffata birallee uffatee si nyaachuu danda'a. Gisee ammaa kana ibaloo jenna malee ani garuu natti fakkaatu. Akkamitti akkas ta'uu danda'a? Bakka baay'ee tokko natti dhagahame wallaahi lazim jechuudha. Maaliif rakkoon isaan kun boru qunnamuu danda'a, boru Baalee ga'uu danda'a, boru Arsii ga'uu danda'a, boru Harargee ga'uu danda'a, boru Jimma ga'uu danda'a. Isaan bichaan achitti maaliin bineensa ilma namaati bar waan fedhallee ta'u. Silaa mootummaan kun faannuma jedhan tana faannoo tana fanan isii haa kun rabbi jechuudha wallaahi lazim. Faannuma jedhan tana hiddaan lafarraan xaragu silamaan xaraga. Yeroo duraa أنا ما أدبر أولين بيكو والله العظيم قربا إنا تلقم فيديو إساني سني متسو سقلي إساني سني هم متسو أنا ندندو معرف بايو الفاتة عندي تكو نتو الفاتة متسو ندندو مالي والله يرو سقلي إساني لقيتني akkaataan isaan itti uffatanii, akkaataan isaan itti deemanii, akkaataan isaan itti uummata keenya fixaa jiran baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kuni gadda onnee namaa cabsu keessaa isa tokko jechuudha. Isa tokkotti namni 43 namni 40 dhumu jechuun kuni namni keenya immoo waan ajaa'ibu keessa ayyaana rabbi keessanii jedha. Ayyaana keessa manatti balbala keessan irratti ayyaaneffadha. Kan immoo asirra akkatti rabbiin nama ta'e. Ta'us yeroo hundumaa yoo walgaa'otaa jalatti jedhan shakkiin hin jiru walgaan yoo sabsaba. Bara magzeen amma sodaachisee jira. Sabsaba ammaa kana utuu teknooloojiin kun ka guddatee biyya keenya san keessattuu mootummaan kun maal garamee guddate. Sabsabaa taa'a jechuun nama sodaachisee jira. Namni yeroo sabsaba
akka bara mililee uummataa bakka tokkotti yaasee fixee san fakkeenya san uummanni kun fakkeenya sanitti jira. Garuu Oromoon immoo hamma ammaatittis beekkachaa hin jirtu. Hamma ammaatittis isaanii galaan jiru. Yaa'a jennaan yaa'u, taa'a jennaan taa'u, ka'aa jennaan taa'u. Gara laafummaan kun hoo maaltu fide? Uummanni keenya wallaahi baay'ee gara laafa jechuudha. Ammallee isaaniin kan bakka deemaa jiranii deemanii, bakka taa'aa jiranii taa'anii, bakka ka'aa jiranii kaan jechuudha. Ani baay'ee na dhibee jira. Wallaahi baay'ee na dhibee jira jechuudha. Dhugumatti wanni akkanaa kun ni ulfaata. Rabbiin uummata keenya Wallaggaa sila maal dubbannu? Sila wanni dubbannu jiru. Dargaggeessa jira, dargaggeetti jira. Shabaabtitti keessa jira. Wanni goonu jiru. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Rabbiin kama hafe sanii biyya sanii nagaa haa buusu. Ka muslima yoo taate Rabbiin jaannatan isa haa gammachiisu. Keessa oole. Ka kiristaanaa yoo ta'e akka tarii namni ammaa wal keessa jira jechuuf jedhee beekaa qaba. Maaliif namni ammaa gisee kana wal keessa jira walitti dhufuutu jira hin beekamu jechaaf jedhee ka kiristaanaa yoo ta'e biyyeen itti haasa'atu. Garuu wanna kanammoo mootummaan jallisu wallaahi sirrii miti dhibbumaan dhibbatti. Waan kana dirqama irraa gadi bahee uummata kana ofirraa dhaabuu qaba. Biyya isaa nagaa taasisuu qaba. Asiin nyaata namaa kennaa, asiin warra abbaa, warra qabeenya qabu, warra isa jalatti fakkeenya Finfinnee keessa jiraatan yoo akkan ushuruu jedhe warra badhee keessa jiraatan yoo akkam jedhaan. Kun hin taatu, dubbiin hin taatu. Akkuma gaafa dura mootummaan Dubaayii Itoophiyaa seenee jedhee san kuni dubbiin hin ta'a jechuudha. Mootummaan Dubaayii Itoophiyaa yeroo sanitti biyya san keessa deemee homaan argine. Naannoo booleetirraa yookiin gara iddoo hoteelatti seenuu danda'a. Garuu immoo dubbichi akkasii miti. Naannoo san qofa arge mootummaan Dubaayii jechuudha. Kuni dubbiin kuni mootummaan lafiinti ofii kana qofa bareecha. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Dubartiin takka fakkeenyaaf mana isii kana fuulduruma kana qulqulleessiti dubartiin haa jennu. Dubartiin tun dubartii akkamii dubartii yartu. Dubartii yookiin hin argee malee dubartii ana malee homtuu hin jiru jettu takka. Yaani fakkeeffattu wayii duubni isii garuu duubni isii golli isii takko shaashadhaan beekamtu. Dubartiin takka yeroo mana ofii qulqulleeffatu yoo bakka hunda hurgufteen kaa'ame dubartiin tun fuuldura kana bichaa akkuma fuula ofii dhiqattee dhiqaatee dibattu yoo fagootu ta'e dubbiin akkasii miti. Mootummaan ammaa kun dubartii gola isii firfirsitee kaaftee qoshaashaan harreessan jechuun ni danda'ama. Inni filafiitii ofii qofa namoota uffata gaarii qaban, namoota makiinaa gaarii qaban bichaa nyaata qopheessu fakkeenyaaf nyaata kana namootuma gaarii qopheessa. Garuu hoo kun hin bareeda duubni isaa. Kun hin bareeda miti. Kun yoo bareede keessa isaa sayyoon qulqulleessin qoshaashan suni jechuudha. Isa yani qosha akkasii amma beekase haala amma itti jiru jechuudha. Mootummaan haala amma itti jiru fakkeenya san fudhataa jira. Ummatuma faannoo jedhan kana gaafa duraatu Tigraayin akkasitti bobeessaa ture. Ummatuma faannoo jedhamu kana maa bobeessee of keessaa buqqisuu dide. Bari nuti Amaaran jibbine, nuti Tigreen jibbine, nuti Walaayitaa, nuti Sidaamoo jibbine Oromoo. Garuu biyyi teenya dimokiraasii argattu, biyyi teenya mirga argattu, jireenya gaarii haa jiraannu jedhameeti. Malee namni tokko nama hin jibbu, ilmi namaa tokko akka namummaa isaatti nama hin jibbu. Gaabii nagaa taatee yoo jette bari namni kamuu wal jaalata. Namni kamuu wal jaalata. Gaabii nagaa hin taane immoo namni kamuu wal hin jaalatu. Jibbaatu dhufa. Fuuldura kee kana bareechurra duuba kee qulqulleessi. Duuba keettu bareeda. Gaaf duuba kee qulqulleessite fuuldurri keellee bareeda. Otoo akka tasaa waa ka'ee gadi jigee, otoo akka tasaa fakkeenyaaf fudhannaa beekan nuti.
Otoo akka tasaa waaqayyo jigee otoo akka tasaa waa bilbil keessumaa akkasitti dhufte wannumti tokko ta'eme gaafa gola keessan keessa seente dubartiin sun jireenya kee guutuu siin jeetti dubartiin. Ani akkasitti dhufeensi ilaalu sun. Inni ammaa kunillee hojiin amma hojjetamaa jiru. Haalli uummata irratti amma raawwatamaa jiru kun rakkoo mootummaa keenyaa fuula tana qofa malee duuba duuba isaa san qulqulleessan jiru. Abadan kana beeka. Kuni rakkoo mootummaa keenyaa ka'ammaati. Kan ammoo walirraa fahamuun dirqama keenya. Nuti immoo nasbeen ilma namaa biyya faranjiitti bara nasbeen saree takkaatu yoo ka inni makiinaan tokko saree takka nasbee qabaatu ta'e doolaara 100,000 lafa kaaya. Nasbee sareetiif jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti gizee tokkotti namoota 40 yookiin 43tu rashamee biraa deema. Sakandii takka keessatti. Kun maaliif ta'e? Ka'umsituu maaliin irree hojii mootummaati. Ani wallaahi lazim akka kiyyatti baay'ee natti dhagame. Baay'ee gadde. Garuu wanni fuunu hin jiru. Wanni goonu hin jiru. Ni dubbanne wanni fuudhamu hin jiru. Kanaaf Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.